Ameerikaatirraa du'uurraa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Kana haji'ees itti gaafatamaa jeneraalticha waraana Ameerikaa ha duraanii eerfoorsii keessa nama dalagaa ture. Saniitu gara gartee miidiyaa sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti oduu tana gadhiise. Akkana jechuun maal jechuudha? Namtichi kuni nama gartee itti dhiheenyaan oduu tana beeku. Amma inumaatu gartee warri biraa akka irraa odeessaa jiranitti jeneraaltichi kuni oduu tana gartee karaa isaatiin ifii isaatiif gabbaasuun tuni inumaatu isa kana gartee karaa mana seeraa dhiyeessuun ooltuu jaanitti odeessaa jiran. Maaliif? Mootummaan Ameerikaadhaa lola kanarratti namni tokkollee nu gartee oduu warreen waraana Ameerikaadhaa hamma daa'es kan du'es takkallee akka gabaasanii barbaadan. Saniifi gartee oduun tuni ammaan tana haalaan namayyuu jala deemanitti irraa dubbachaa jiran isiniin jechuudhaaf. Itti aansuudhaan oduu tana qofallee odoon taane mootummaan Iiraan haleellaan isiin Iraaq keessa gaggeessite akkasuma sanitti Joordaan keessa gaggeessite san haleellaa Ameerikaan waa takkallee godhuu hin dandeenye takka immoo Ameerikaa gartee akkaataa waraanni isaanii guutuutti gartee duraa diigamu qofa odoon taane inumaatu ammaan tana kana goone yoo isin gartee adabaan hin teenye habiraa godhuu dandeenya levelii biraatti ol kaasuu dandeenya jechuudhaani Ameerikaa sodaachisuudhaafi jaanitii odeessaa jiran. Garuu immoo akka gartee oduuleen gara pirezidaantii Ameerikaa keessaa warra isa dhiyaaturraa bahaa jirtutti waraanni Ameerikaadhaa marsaa addaa gartee galgala kana Iiraan haleeluudhaaf itti fufaniiti jiran jaaniiti gaa dubbachaa jiranii marsaan tuna waan isiin baaftuun laalaniiti gartee warri Iiraan deebii akkasii gartee takkaa immoo akka eye for an eye akka jaaniitti gartee yooti ija nama tokkoo dirte namni sanis ija si diraa gartee sanii ka ilaamaan tanaa godhaa jiran Iiraan ammoo san bira dabarreeti inumaatu gartee akka isaan sheenawanitti haleeluudhaaf deemnaa jaaniitii odeessaa jiran. Tanaatani jidduu oduun takka tareefuun tana gabbaate akka jettutti Prime Ministertichi Iraaqis gara Iiraan deemuuf deemaa jaaniitii odeessaa jiran torbaan dhufu kana keessatti akkuma gartee reefuun tana irraa haasofne Prime Ministertichi Iraaq torbaan irra dabarre kana as ture Ameerikaa tanatti pirezidaantii Ameerikaatti wajjinis marii godhee akkasumas kaampaanota Ameerikaa hedduu wajjin waliigaltee hedduudha godhee waliigalteen tuni gaatan daldala teknoolojii waraana waa hedduu of keessaa qabdi akkasumas sanitti yoo xiqqaate doolaara biliyoona 60 oliin kaampaanota Ameerikaatii fi akkasumas Iraaq wajjin waliigalan jaaniitii odeessaa jiran. Garuu wanni gartee Iiraan dhaquudhaaf deemu akka gartee warreen keessa beekan jechaa jiranitti marii warri Iiraan amma dura gartee irratti hojjechaa jiran Iraaqii wajjin MOU san dhugoomsuudhaaf deemaa takkaa gartee itti mallatteessuudhaaf deema jaaniitii odeessaa jiran. Waliigaltee tana keessa wanni jirtu waliigaltee securityidhaa tan waraanaa akkasumas tan gartee hariiroo biyyattiin lameen waliin qabdu keessattuu waa'ee enerjiitii fi waa'ee meedisiniidha. Irreedduun keessan gartee yoo akkasitti hubatan taaten beeku garuu Iiraan tuni dawaa gartee ammayyaa kana dawaa addunyaadha. Dawaa gartee manaa hamagaa namaa kannan hedduudha oomishan. Dawaan Iraaq tuni kwaalitiin isiidhaa addunyaa irratti gartee haalaan beekamtuu taate gatiin isiidhaa ammoo hedduu raqiisha. Okay? So tanarrattis gartee warri Iraaq isaanirraa guutumatti bitachuu barbaadanii jaaniitii odeessaa jiran. Yoo yaadattan lola kana keessatti baatii Febraarii keessa Ameerikaan eeguu gartee lola gaggeessaa turan san warshaa dawaadhaa ta warra Iiraan haleelaniiti turan jeetiin isinii himaa ture. Yoo yaadattan taate warshaan Ameerikaan haleelte san farmaasiyutikalii jaanii gartee farmaasiyutikaliin tan warra Iiraan ta Ameerikaan dhoyte san warshaa Iiraan keessaa guddoodhaati tan dawaa oomishtu. Dawaalee tana yoom oomishuu eegalan isin fakkaatte? Warri gartee mana keessa jirtan. Yoom oomishuu eegalan isin fakkaatte? Amatuma 20 dabre kana keessatti eega Ameerikaan qaqqabbii adda addaa isaanirra kaayan nuti waan gartee silaa'uu alarraa naqachuu hin dandeenyeef jecha ifiif oomishachuu eegallaa yaada juurraayi dawaa hunda gartee biyya isaanii keessatti oomishachuu eegalan. Inumaatu gartee biyya Iraaqii fi biyya Siiriyaa naannoo kana hundatti dawaan haalaan gurguramtu dawaa biyya Iraanitti oomishamtu. Okay? Afgaanistaanis Paakistaanittis
Tana hunda gartee warri dhiyaa kun ni beekan. Tanaafin isinin jaa yeroo hedduu gartee gun waa'ee lolaa kan isiniimu lolli biyyaa fi miti lolli yeroo hedduudha. Keessattuu gartee warreen biyyoottan dhiyaa kana lolli isaanii koorporeeshinaatu harkaa qaba. Kaampaanoota gurguddaatu lola kana gartee harkaa qaba. Isaanii warri gartee lola kana barbaadu isaanii warri gartee lola kana keessa deemaa bika kanaatis diiga sanis dhawaa maarree jaanii gartee warri kadhatu koorporeeshinoota jechuudha. Tanaafi warri Iraan ammaaf warri faarmaasiyuutikalii wanni dhooyituuf maaltu jira? Bika gartee warshaa dawaa oomishtu wanni dhooyituuf maaltu jira? Isin gartee dubbiin akkasitti hubadha. Kana keessa dandeettii biyyaa qofaa miti. Uummanni illee gartee haa dhukkubsatu illee akka dawaa hin arganne guutumatti gartee wanta godhuudhaaf jechuudha. Tanaatanii gidduu wanta katakatanii isin garsiisuu barbaadu illee ni jirti. Latsi eessarraa eegalla seetanii. Reefuun tana gartee akkuma na duuba gartan kanatti oduu tana mootummaan Ameerikaadhaa kunoo akka gartee ibsitutti ilaala. Waan isinii himaa jiru namtichi waraanni Ameerikaadhaa gartee amma haddu'e Afurayee jechuu isaaniiti. Ani silaa gartee waan oduudhaa tana asirra maxxansuun barbaadu akkuma beektanitti tiktaakiin rabshaa gartee waan nu godhu jiruuf jecha san hundaa gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu takka gartee ta'e warra Iraan irraa taniin isinii himuutu jira. Tana gartee akkuma nu duuba gartan kanatti Abbaas Aragaachidha. Miidiyaa warra Iraanii wajjin reefuun tana gaafii fi deebii godhaa ture. Gaafii fi deebii inni godhaa ture tana keessatti waa hedduudha kaase. Qajeeloo dhageeffadha. Dursoo gaazexeessaan gartee gaaffii tana keessatti yeroo Ayatullaan du'u takkaa gartee bikkatti dhoome san ati akkami beeytee akkami dhageessee mootummaan haleellaa waraanni Ameerikaa irra gaggeesse saniif maal godhaa jiranii ji'eeti gartee gaaffii gaafatee ture. Gaaffiin tuni gaaffii haalaan jabduudhaati lola kana keessatti. Akkaataa gartee inni itti deebisee fi waan inni je'eetu hedduu gartee namayyuu haaseessaa jira. Wanni inni je'e akka gartee Ayatullaan ganamuu gartee gara oofisa isaa dhaqu achi walgahii gaggeessu. Akkasuma sanitti gartee bikka oofisa isaa cinaa gartee waraanninis akka gartee walgahii gaggeeffatu tuni oduu gartee silaa namayyuu beekuu danda'u takka keessattuu warreen gartee itti dhiyeenyaan Ayatullaa eegan takka gartee security Ayatullaa keessa warri jiran jechuudha. Wanni inni hin ji'in ta'inni jechuu barbaadeen isinii. Wanni Abbaas Aragaachii jechuu barbaade garuu immoo afaaniin hin ji'in security Ayatullaa keessa warra informationa baaseetu jira jechaa jira. Warra basaastotaatu jira jechuudha. Bikka gartee Ayatullaan jiru warra quwatee beekee akkasitti informationa dabarseetu jira. Akkasitti gartee jarri informationa san argachuudhaan isa kana gartee dhawanii ajjeesaniidha. Ammoo nama dura isin himeeti jira namtichi gartee du'aaf qophaa'ee jira isin jaarsi du'aaf qophaa'ee ture. Du'aaf qophaa'u san shakkiin godhina. Garuu immoo bikka inni jiru gartee yeroo inni jiru sanii fi akkasuma sanitti gartee iskeejuwaala isaa jala deemanii beekuun ammoo waan addaati. San yeroo ammaan tanaa security'n biyyattiidhaa takkaa gartee dhaabbanni waa'ee iccitii biyyattiidhaa gaggeessu. Hordofaniiti eenyu akka dubbii tana baasee fi eenyu itti gaafatama gartee akka qabu qorachaati jiranii yeroo gabaabduu keessatti kan gartee irra gahanna fakkaattii ji'eetii haasawaa jira. Dubbiin gartee achi qofatti hin dhaabbattu inumaatu gartee haleellaa san ammaan tana gartee akka biyyaatti jechuudha. Akka gartee mootummaatti waan qorachaa jiraniif jecha haleellaan san nama hedduudha itti gaafatama keessa naquudhaati ji'eetii haasawaa jira. Sanis gartee quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduu takka taniin isinii himuu barbaadu takka gartee tanii isin garsiisuu barbaadu. Bikki kuni magaalaa Kuwait keessa jira. Akkuma gartee na duuba gartanitti haleellaa reefuun tana warri Iraan irra gaggeesse. Haleellaa warri Iraan
Kuwait tana gartee bikka humna korreentiitii fi humna gaazaa bikka gaazetti walitti qabatan akkasuma san bikka bishaaniiti haleelaa turan. Bikki san galgala kanallee balbalaati jirti. Akka malee dhoomte jechuudha. Ammaasis gartee bikka san enerjii guddaa waan jiruuf jecha keessattuu gartee humnootiin gaaza gartee itti walitti qaban gaaza biitii itti fayyadamtuu hin baana. Gaaza gartee gurguran odoo hin taane. Gaaza biitii itti fayyadamtuutu jira. Kan gartee warshaaleen adda addaa tuni warshaan elektirikaa, warshaan bishaan xaliilchitu hundinuu itti fayyadaman. Bikka saniitu haleelame. Kunis maalirraa dhufa? Irra deddeebianii isaanitti himurraa warri Kuwait kuni irraa sirreeffachuu dadhabuu isaanii takkaa'u gartee lola kanarraa harka isaanii deeffachuu dadhabuu. Duuba gaa ammaan tana xiyyeeffannaan Iiraan akkuma reefuun tana gartee isin garsiisaa ture waan gartee basaasa guddaan gartee biyyattiidhaa itti hojjetu keessaafuu Ameerikaan itti hojjettuu fi biyyoottan kan hunda itti basaasan san warri Iiraan dhaawanii jiran. Iiraan istiraatejii qabdi. Istiraatejii isaaniitiin lola kana gaggeessaa jiranii hogguun isin hin jiru dhugaarraa gartee waan isaan hojjechaa jiraniif. Kanarratti gartee namni tokko maaliif Iiraan Israa'eel hin dhoowwine maaliif achi hin dhoowwine kana jettanii gartee haasawaa jirtan niin dhagaa niin harkaa gaaffiis gartee ni gaafatanii garuu immoo akkaataa gartee isaan lola kana itti gaggeessaa jiran kuni dhugatti gartee waan xixiqqoodhaa miti jechuudha. Mee reefuun tana gartee isinillee garsiiseetiin ture. Ammallee isinumaan garsiisa yoo gartee dhiyeenyaan jiraate. Ni gartanii miti wanni kuni waan sabloon laalamuu miti. Wanni kuni yoo xiqqaate $400 miliyoona oli katti tolchan. Waan akkana tana faatu gartee Iiraan istiraatijiidhaanii lola kana gaggeessaa jirti jee wanni isinitti himuuf waan akkanaatiif. Wanni kuni waan gartee xiqqoo malee jiddu galeessa baha akka jirtutti Ameerikaan itti basaastu. Bilbila, viidiyoo, waanuma feete ta'e sochii namaa waan hundi jala deemanii gartee katti basaasan. Haasawa namaa katti waraaban jechuudha. Kun hundinuu maaliif? Waan gartee jarri itti jiru beekaniiti achirraa gartee akkasitti deebii isaanii godhan malee ija guduunfataniituma deemanii biyyoottan hunda hin haleelan. Eenyutu waa jechaa jira? Eenyutu wal qunnamtii qaba? Kana hunda gartee wanni itti jala deemanii laalan kana. Tanaaf gartee Iiraan waan akkanaa kana hunda dhawaa jirti jechuudha. Booda Ameerikaa maal godhuu deemti? Biyya ija hin qabne godhuudhaaf deemti. Jiddu galeessa bahaa keessatti jechuudha. Tana egaa isin garsiise booda wanta akka gartee tanii isin garsiisuu barbaadutu jira. Yeroo hedduu gartee hogguuna hordoftan ni beeytanii waan kana gartee hogguu agartan ni beeytanii. Reefuun tana eegaan ani live irraa gabbu'e booda galgala kana jechuudha. Eegaan live irraa gabbu'e booda haareetti warri Iiraan duroona biraatis dhawanii kuffisaniiti jiran. Duroona haammaan tana dhawan duroona guddaa sanii agartee maqaasaa jechuun barbaadu wanni gaawwan dhagoof jecha waan agartee yoo xiqqaatti $30 miliyoona wanni kun hedduu rakishaa miti namni hedduun hin qabu garuu hadhawan kuni gartee duroonnan namallee gartee lola gaggeessuu danda'u. Duroona gartee qullaa deemuu miti. Ni basaasaas garuu immoo yeroo hedduu gartee nama barbaadan qofa itti ajjeesti Ameerikaan. Nama gartee barbaadan addunyaa tanarratti deddeemaniiti itti ajjeesan. Duroon akkasiiti. Sanis gartee duraa dhawanii buusaniiti jiran jechuudha. Tanaatanii gidduu wanta akka ta'e gartee isiniif himaa waan gartee takubbaarra hafteetu jira. Dhugatti wanta tana silaa'u gartee miidiyaanis isiniin himu garuu isiniif himaa. Bikka gartee har'aan tana taphatti gaggeessan kana Niw Jersiidha. Niw Jersii fi Niw Yoorkii cinaadha gartee achitti taphni har'aan tanaa kun gaggeeffame. Bikka taphatti gaggeessan kana qofatti gartee achi dheexee makiinaa dhaabuudhaaf yoo xiqqaattee $400 har'aan tana makiinaa dhaabuudhaaf yeroo gartee taphni gaggeeffamu kana. Makiinaa qofa dhaabuudhaaf makiinaa ta'e gartee achi dhaabuudhaaf. Garuu warreen biyyootan adda addaa irraa dhufan akkasumas warri Ameerikaa keessa jirus bikka kana gartee dhaqanii ilaaluudhaaf yoo xiqqaattee baaburaanuu sa'a 2 ol deemta. Maaliif nama hedduu gartee bikka kana deemaa jira karaan hedduu biiziidha makiinaadhaan faadhiisa dhaquu hin dandeessu. Maaliif haayiwee gurguddaatu jira gartee tana keessa uummanni gartee akkanatti uummanni deeggartoonni Arjentiinaadha
bikka adda addaatti gartee bu'aniiti haayiwee keessa akkana miilaan deemanii gartee deemanii bikka geebaa bikka gartee isteediyooma kana asitti taphatanii as gartee akkanatti gartee dhufanii miilaan dhaqaa turanii dhugatti gartee hammam takka taphni kuni bikkitti taphatan kuni magaalaarraa fagoo tahee tikeenni gartee guyyaarraan tanaa bikka kanatti gartee gurguramaa ture akkam rakishaa doolaara 20 ture karraa gadii jechuudha akkam rakishaa sanuu gartee weebsaayitii fiifaa gubbaarratti gurguraa turan sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin ja'a tanaatani jidduu viidiyoo tokkootu jira kan gartee namni hedduun bikka daddatirraanetti ergan miqiyyoo takka ani warra Itoophiyaati tayyaddu takka tana yeroo biraatti irraa haasofnaa tana yeroo biraatti irraa haasofnaa tana isiniif hin dhiisa. Okay, itti aansuudhaan dhiyeenya kana gartee waa'ee marii biyyoolessaa gaa jennee gartee irraa haasofnetti turre akkuma yaadattanitti marii biyyoolessaa tan gartee biyya keessatti gaggeeffamaa jirtu guyyaarraan tanaa ABO'n akkaataa gartee mariin biyyoolessaa tuni ummata biyyattiidhaa guutuu bikkan buunee fi eenumaatu gartee Prime Ministerichi Itoophiyaadhaa tapha hindiidhaa gartee filmii hindiidhaa taphateeti aangoo itti daachuudhaaf socho'aa jira. Kuni namayyuutu beekaa akka gartee inni filma hindii taphachuu jiru isiniif xiqqeesseeti waan isan jechaa jiran. Okay? Inumaatu gartee marii biyyoolessaa jaanii konstitushina biyyaa jijjiiranii akkasuma sanatti gartee aangoo nama takkaa qofa jijjiiruudhaaf takkaa gartee yeroo itti dheereessuudhaaf waan kana hunda godhaa jiranii jaaniiti gartee inumaatu wanni kuni fudhatamaa hin qabu ummanni biyyattiidhaa gartee sabaaf sablammoonni hundinuu okay isaan Oromoo qofa jechaan jiran sabaaf sablammoonni hundinuu waan kana gartee inumaa gartee mirga isaanii dhiibanii waan isaan hin jaalanne waan isaan sagalee ittiin kennatiin irra fi'uu kana akkuma gartee dura dhaabbatanitti jiranii nuutis akkuma gartee paartiilee biraatti dura dhaabbachuu keenya ibsinaa jaanitti gartee isaanis yaada kana gabbaasanii jiran. Okay? Akkasitti gartee tanaas quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaafi garuu yeroo biraa gartee keessa gabbuunee irraa ni haasofna. Wanni guddoon takka gartee ta'e isaan haasawan keessatti inumaa gartee Prime Ministertichi akka gartee nama biyyaaf yaaduu ifakkeesseetiti lubbuu isaatiif jecha gartee aangoo itti daachuu deemaa jechaa jiranii. Hoguu gartee akkana jiru Prime Ministertichi Itoophiyaa keessatti akkuma gartee biyyootan gurguddoo biraatti tarmiin gaggeessaa biyyaa haa murtooytuu takkaa gartee tarmii lamaa ol namni gartee akka biyyan bulchine jechaa jira. Okay? So kana keessatti gaa Prime Ministertichi yoo xiqqaate gartee amata ilaa hanqa gartee amata ammarraa amata 15 kabiraa itti daachuudhaaf hojjechaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Kana silaa irraa haasofneeti jirra. Ammarraa gartee eegalee amata 5 ni bulchaa achi booda ammaas gartee amata 5 kan lama kabiraa itti daate jechuudha. Okay? So amata 15 guutuutti akkana jechuun maal jechuudha jettanii gartee warreen confused taatan yoo jiraatan Prime Ministerichi wanni inni barbaadu akkuma gartee amma dura dubbannetti gara presidential systemitti gartee biyya jijjiiruu barbaada. Akka gartee ammaan tanaatti duruun amata 8 bulchee jira. Ammarraa ammaas amata 5 kana gartee hogguu bulchee booda amata 13 ta'a jechuudha. San booda ammaasis gara presidentitti gartee tarmii itti aantutti hogguu gartee gara presidentitti jijjiirame hogguu lama bulchuu ta'a jechuudha. Isin galtee dubbiin? So waliigala gartee amata 15 kabiraa itti daachuudhaaf deemaa jechaa jiran. Okay? Ta kanarratti gartee namni hedduun qurrama isaaniitii fi akkasumas akka paartiittis dubbachaa jiran jechuudha. Okay? San akkasitti quba qabaadhaa. Oduu itti aantu taniin isinii himuu barbaadu. Okay. Oduu tana taniin isinii himeetiin jiran fakkaatti moo isiniin hima. Okay, dhiyaadhaa tana isiniif hima. Okay, akkuma gartee na duuba gartanitti wanni gartee isin ijaan arkaa jirtan kuni let's see
wanni ijaan arkaa jirtan kuni waraana Yaman. Okay? Waraanni Yaman guyyaa irraan tanaa gartee hiriira guddaa kana gadhiisuu bira dabranii inumaatu guyyaa boruu amma booda ogguu gartee aduun bariite isniina jechuudha. Guyyaa boruu ibsa bal'aa gartee gadhiisuudhaaf deeman. Ibsi kunis lola as deemu kanarratti gartee garam akka jiran takka gartee ejjennoon isaanii maal akka taate ibsuudhaaf deeman. Hogguun akkana isiniin joo takka dursoo Saudi Arabiyaa wajjin Suduudaan lola galuudhaaf deemammoo. Lamada Iiraan gargaaruudhaaf Suduudaan lola galuudhaaf deemammoo. Kana keessatti biyyootan ollaa isaaniitis keessattuu gartee United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaadhaa fi biyyootan biraatis waan aararraa qabaniif jecha yeroo dheertuudhaaf gartee waan gammachuu waliin qabne jecha jara kanaaf gartee sababa godhatanii lolatti gartee seenanii lola kana babal'isuudhaaf deemammoo gabaabumatti baabal maddaa kana cufaniiti guututti gartee lolli kuni takaa'u gaasni addunyaadhaa gartee nam tokkoofu akka hin geenye godhuudhaan ikoonoomii miidhuudhaaf deemanii jaanitti gartee barruu gaazexaan adda addaa irraa dubbachaa jira. Dubagaa tanaas gartee quba qabaadhaadhaa ejjennoon warri Yaman gartee baasuudhaaf taa'u ejjennoo lola kanarratti keessaafuu hedduu murteessituudhaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan oduun isinii murraa. Okay. Foto tanallee reefuun tana isiniin garsiisa jeetiin irraanfadhee garuu laalaadha. Okay. Dhiironni dhagayaa jirtanii qacoollotti dhageeffadha. Oduu namaan tan isinii himuu. Tana xumuraatiin nu godha. Tureetiin jira asirraasi. Inni beektanii miti iddoo sirra taa'uun fadhu. Garuu dhageeffadha. Oduun tuni oduu haalaan jabduudhaati. Oduu reefuun tana waraanni Iiraan gabbaasirraayi. Okay. Ani waan akkanaa tana gartee isin rifachiisuudhaaf isinii himuudhaa miti. Garuu immoo akka gartee if dura quba qabaattaniif. Mootummaan Iiraan ibsa isaan baasan tanaafi gartee oduu nama durarratti isinii himetuuni tayyamantuun gartee tanaa hojii walitti hidhaadha. Yeroo hedduu gartee oduu tana akkamitti kana waliif fiddaa jettanii miti. Oduun amma waa'ee Yamaniin isinii hime miti. Oduun sanii fi oduun tuni walitti hidhaadha. Akkasuma san gartee Iiraanii wajjin. Maali wanni isinii himuudhaaf deemu? Akka gartee ibsa waraanni Iiraan baasetti. Waraanni Iiraan akka jechaa jiranitti biyya United Arab Emirates jedhamtu tana guutuu isiidhaa Abu Dhaabirraa eegala ilaa hanga gartee Shaarjaadhaa hunduma siitu gartee guutumatti. Okay? Daddafaatii keessaa baafadhaadhaa jechaa jiran. Dhagayaa jirtaniimi? Iiraaniitu jechaa jira. Okay? Abu Dhaabirraa Dubaay, okay? Keessattuu gartee eerpoortiidhaa fi naannoo siidhaa akka jirutti ilaa Fujaariyaadhaa hundi siidhaa gartee keessaa yaa'aadhaa jechaa jiran. Eenyuun jechaa jiran? Ummata nagayaatiin jechaa jiran. Okay? Ummata nagayaatiin if eeggannaa keessaniif kana hunda keessaa bahaadhaa jechaa jiran. Okay? Na dhagaa jirtaniimi? Walii hima. Naannoo eerpoortii, naannoo gartee gurguddoo waan gartee waraannii fi hoteellanii fi rabshaatan hunda irraa gartee fagaadhaadhaa jechaa jiran. Ibsa kana reefuun tana gadhiisan. Okay? Dhugaan baana. Sobutti hin jiru. Wanni isin sobuuf hin jirtu. Amma dura isinii himeetiin ture gartee yeroo akkanatti mootummaan Iiraan ibsa baaftee naannoo kanaa kana ni haleellaa. Naannoo kanarraa fagaadhaadhaa jedhanii dubbatan. Odoo sa'a 12 hin taane naannoo akkasiisan hunda haleelaniitu turan. Ni yaadatanii gidduu lolaa sana akkasittiin isinii himaa ture. Kan amma galgala kana baasan. Okay? Yeroo gartee kubbaa daawwachaa jirru kana baasan. Okay? Laal. Evacuate immediately jechaa jiran. Akkana jechuun maachuu daddafaatitii naannoo kanarraa fagaadhaadhaa baafadhaadhaa deemaadhaa jechaa jiran. Okay? Abu Dhabi, Dubai Airport, Fujaariyaa akkasuma sanitti gartee Jabal, Ali Port bar waan hunda jechaa jiran beekaa.
kun hundinuu gartee maaliif guututti isii tana dhabamsiifna jechaa jiran. Okay? Alii poortiis hunduma isaaniitu gartee bika gartee poortii amma kana duuba gartanii tan hunda jechuudha. Okay? Kuni poortiidhaan ni beektanii. Kuni bishaanii gamasiinis bishaanii kun hundinuu gartee bika markaboonni gurguddaan gartee dhufee meeshaa buusee akkasii meeshaa irraa fe'atu jechuudha. Okay? Akkasitti koo qabaadhaa obboleeyyan keenya warreen garteen dhageenis dhageessisaa wanni